baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun poodkaastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota poodkaastii Ilma Hormaa irra deebi'een baga nagaan dhuftan, baga nagaan deebitan isiniin jedha. Akkam jirtu? Nagaadhaa, fayyaadhaa, jajjabaattuu? Seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa gaaffii jajjabduu eessaa kaanee as geenye jettu sana quubsaadhaan deebii kennuudhaaf jaallan qabsoo bilisummaa Oromiyaa jalqabarraa kaasanii bifa garaa garaatiin qoodarraa fudhataa turan takka takkaan affeeruudhaan asirratti argamanii waan ofii keessa dabarfatan, waan jaallan isaan waliin turan hogganootaa fi walumaa galattuu qabsaa'onni fi qabsoon keessa ture nuun qooddataa as ga'uu isaanii quba qabdani. Kamaayyii kana immoo Jaal Haayiluu Daargee Gammadaa waliin turtii garaa garaa gaggeessinee egaa kurfii 7 amma duras ni dabarsinee jirra. Kurfiilee 7 sana keessatti waan hedduu irraa dhageessanii barattaniitu ka jedhuun abdii qaba. Warri waan kana nu hordofne of duuba deebitanii kurfii 1ffarraa kaasaati 7 takka takkaan yoo dhaggeeffatan waan ammoo mareetuuf deemnu akka gaariitti hubatuuf isin gargaara jedheen yaada. Egaa kanaaf waan yeroo dabarerraa dhaabnerraa kaasnee akkatti fufnuuf Jaal Haayiluu Daargeen hadhas waltajjii kana gubbaa argame nu eeguu jira. Kanaaf baasinis akkuma beekame akkuma barame sana kabajaa fi ulfina isaaf maluuf bakka jirtanutti akkasumattan isin gaafata. Jaal Haayiluu dhiyaadhu, waltajjiin keeti. Fayyee galatoomii abbaa Giddii yeroo dabre Naayiroobiidhaa karaa Noorwee deemuudhaaf qophaa'uu keenya irratti odoo jirruu dhaabne. Egaa akkuma nime Tigreen erga nu qabdee diippoorteeshinii nutti murteessitee booda ji'a 6 Naayiroobiidhaa erga ji'a 1 mana hidhaa turre booda Kaakumaatti deemnee Kaakumaa ji'a 6 turree ji'a 6 booda ji'a Nooveembar natti fakkaata Kaakumaadhaa warri imbaasii Noorwee nu waamanii imbaasii isaanii dhaqnee akka rakkoo kana keessaa nu baasuudhaaf qophaa'anii bakka nu qopheessan biyya fuulduratti keessa jiraachuu dandeenyu Noorwee ta'uu isii nutti himanii. Torban tokko booda Nooveembar 21 1996 Naayiroobiidhaa xayyaara yaabbannee Biraasilsiin qubannee san booda Noorweey Osloo eerpoortiin isaanii yeroo san Fornebu jedhama achi qubannee. Achirraa immoo lookaal filaayitiin nu qophaa'ee jira. Achi kaanee magaalaa Kiristiyaansaand jedhamtu takka qubanne. Kiristiyaansaand yoo geenyu warri Naayiroobiidhaa dhufne hundi keenyaa xayyaaruma san keessa turre. Ana haadha manaa kiyya Ordaa Isuu fi jaal kiyya Duulaa Bosonaati. Namoonni biraa 2, inni tokko nama loltuu dargii ture tokko maqaa Oromootiin qabaniiti hiree keenya waliin dhufe malee inni Oromummaadhaaf waan godhe hin qabu. Inni biraa tokkollee Oromoodha. Oromoo naannoo Salaalee kana maatiin isaanii baqatee Boorana keessatti guddate. Maatii qaba inni, maatii isaa waliin dhufe. Nama haga kanaatu waliin Naayiroobiidhaa kaanee Kiristiyaansaand geenye. Kiristiyaansaand yoo geenyu namni yeroo dheeraadhaaf beeku, namni yeroo dardarummaa kiyyaa waa'ee Oromummaas waa'ee adda bilisummaa Oromoos akka nama ana umuriidhaan na caaluu akka ana dura nama miseensa ta'e tokkotti waa baay'ee waliin haasofte, waa baay'ee irraa bare obbo Dheeressan. Dirree xayyaaratti nu eeganii dirree xayyaaraa kana hoo geenyu akka hiree ta'ee hundi keenyaa bakka tokko qubanna ka jedhu ture yaadni keenya. Haa ta'u malee anaa fi Wardaa bakka biraa nu geessanii namni nu fudhatu
konkolaataadhaan qophaa'ee nu eege warra waliin deemne gallee ani isiin Kiristaan Saandirraa magaalaa kiiloomeetira 200 ho'i fagaatu takka kiraa garoo jedhamte achi dhaqnee mootummaan Noorwee mana fuulii farniishti ta'e nu qopheessee ture. Achitti gallee jireenya baqataa kan Naayiroobi irraa adda ta'e jiraachuu eegalle isin. Egaa Noorwee ergan dhufee booda inni guddaan tokko afaan baruudha. Inni guddaan tokko biyya waliin wal fudhachuudha. Isa kanarratti xiyyeeffannee afaan biyya kanaa barachuu, fuulduraaf barnoonnoo hireen argame barachuu, hoo barnoonni kan hin jiraanne ta'e immoo hojjetanii jiraachuu irratti of qopheessuu. Isa kanarratti xiyyeeffannee hojjechaa turre. Akka hiree ta'ee namoonni Oromoo kan naannoo san turanii namoonni kun miseensa adda bilisummaa Oromooti. Isaan ofii isaaniitiifu. Kanaaf isaan nu simatanii biyya nu barsiisanii kanumaan odoo jirru afaan odoo barannuu biyyaan wal barachaa odoo jirru intala tiyya isii duraa argannee abbaa intalaa ta'e jechuudha. Ani afaan biyya kanaa baradhee afaan biyya kanaa sadarkaa adda addaatti baratamaa tun beekta. Sadarkaa tokkoffaa fixee sadarkaa lammaffaa fixee afaan sadarkaa yuunivarsiitii ittiin baratan waggaa 2 keessatti isa kana ergan fixee booda barnoota yuunivarsiitii barachuu fi intala tiyya soorattii fi wardaa baadiyyaa sanitti dhiisee ani Osloo magaalaa Noorwee ishee guddootti galee. Magaalaa kanatti galee egaa warri yeroo san nama gorsanii. Gorsa tokko na gorsanii injinariingii yoo baratte akka dur baratte sanitti xiqqoo si rakkisa hojii ittiin argattu. Kanaafi biitti tun nama herrega barsiisuu barbaaddii peedaagogii fi herrega baradhu jedhanii. Peedaagogii isaanii fi tiiching meetodii isaaniitii fi maatimaatiksii irra deebi'ee waggaa 3 baradhee. Peedaagogii isaaniitiin diploomaa naa kennanii maatimaatiksiidhaan digirii naa kennuu didanii inni yuunivarsiitii barachuu sun achumarra dhaabbatee jidduu dhangaa horii hojii adda addaan hojjedha. Hojii argame hunda hojjechuuf murteeffadheen itti gale. Ani akka haayiluutti jireenyi amma jiraadhu kun jireenya eebbati kanaaf haaftuudha waan ta'eef baay'ee ittiin rakkanne hojii filuu fi hojii adda addaa hojjechuu eegalee. Teaching methodii baratanii maatimaatiksii barsiisuunis hin taane isii dhiisee hojii ma argamu hundasaa hojjedhee hojii yeroo tokko akka pilaambarii assiistansii pilaambarii ta'e hojjedhee bu'aa kana olii gadi goonee bishaan manatti galchuu qalama manaa dibuu kana hojjedhee horii ittiin argadhee. Hoteela adda addaa keessatti waan adda addaa hojjechuun ture. Narsiing hoomii Noorwee itti galee immoo isaanis hojjechuu eegalee. Kana booda inni maatimaatiksii sun ta'uu dinnaan narsiing hoomii kana hojjechuudhaaf Noorwee wannoo tokko qabu assistant nurse kan jedhamu wanna barnoota laaftu takka. Isii baradhee isiidhaan jireenya kiyya guutuu hojii argadhee maatii kiyya jiraachisaa ofis jiraachisaa as ga'een siin jedha. Takka turree waggaa 7 booda mucayyoon tiyya kan lammataa dhalatte mana ittiin jiraannu mana keessa jiraannu bitannee of dandeenyee jiraachuu eegalle. Amma gaa ijoolleenis guddatanii isiin guddittiin yuunivarsiitii fixxee hojii qabdii. Isii xiqqittiin immoo amma yuunivarsiitii waggaa 2ffaa keessa jirti. Jireenya kiyyaa fi maatii kiyya waggaa laatte akkasitti as geenye. Haati manaa kiyyallee hojii qabdi duruma erga dhufte eegalee haga ammaatti hojjechaa jirti.
Kanaafi jireenya eebbaa jiraachaa jirra. Jireenya kiyyaa fi maatii kiyyaa gabaabinumatti asitti fixeen Noorwee erga dhufnee booda miseensota adda bilisummaa Oromootiin wal argine. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kun miseensota aniif ati biyya keessatti beeknu san miti. Miseensota ani waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti argisanii miti. Tiyooretikalii baay'ee nu caalu. Haa ta'u malee waa baay'ee beekuu waan barbaadaniif waan isaan barbaadan hunda barsiifnee heeraaf seera adda bilisummaa Oromoo saganticharra deebinee akka dabballeetti waliin teenyee waliin morminee namoota baay'ee miseensa goonee miseensa dhaabatti dhiyeessinee isaanillee biyya nu barsiisanii waa guddaa galata guddaa qabu. Kanumaan oloo jirru yeroo ani dhufu Oromoonni Noorwee keessa jiru akka nama 10-15 ta'a. Maatiin isaanii iddoo lakkaa'amani. The Oromo Community in Norway kan jedhamu jaarmaa qabu. Jaarmaa registered ta'ee beekamu. Isaan isa keessatti gallee jaarmaa hawaasaa ijaaruu isaan irratti dabalee Oromo Students in Europe kan jedhu biraanchii Norway qabaa. Biraanchii san keessatti illee miseensa ta'anii hojjechuu eegalle. Oromo Students in Europe kan jedhamu suni caa adda bilisummaa Oromooti. Miseensonni jaarmaa sanii baay'een isaanii miseensa adda bilisummaa Oromooti warra miseensa ta'anis hin jiru. Hawaasichi immoo hawaasa Oromooti. Akkasitti hawaasa kana ijaaraa hawaasni wanna dhaabaa fi bu'aa buusuu danda'u irratti qajeelchaa yeroo 3-4 koree hawaasaa hoogganuudhaan hojjettee jira. Yeroo 2-3 miseensota adda bilisummaa Oromoo hoogganuudhaan filamee hojjettee jira. Yeroo tokko immoo itti gaafatamaa barattoota Oromoo damee Noorwee ta'ee hoogganummaa kennee jira. Egaa Noorwee ergan dhufee booda hojii siyaasaa ka hojjetame hoggaa haaraan hoggaa dhufu yeroo hunda hawaasni Oromoo Oslootti walgahii godha. Walgahii kana booda guyyaa lammataa walgahii adda bilisummaa Oromootu godhama. Isa kana waliin qindeessinee adda bilisummaa Oromoo akka hawaasa as jiru kanarraa bu'aa argatu. Hawaasni as jiru kun immoo akka kaayyoo adda bilisummaa Oromoo fudhatee jabaatu. Hawaasni as jiru kun aadaa Oromoo, afaan Oromoo akka baratuu fi akka Oromoo fi Oromummaadhaaf dhaabbatu waan danda'amu hunda gochuu yaallee jirra. Akkuma beekamu nama ijaaruun, nama dammaqsuun, nama karaa tokkorra akka deemu hoogganuun waan laaftuu mitatis hin beekta. Keessawuu biyya Awurooppaa biyya namni jireenya ofiisaa jiraatu kana keessatti haa ta'u malee waa baay'eetu hojjetame. Yaada adda addaa qabna hundi keenya waa'ee hawaasa Oromoo irratti. Hawaasni Oromoo kun hawaasa adda bilisummaa Oromooti. Hawaasa adda bilisummaa Oromoo ta'uu qaba jedhanii warri yaada kana oofan hin jiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo hoogganoota keessa illee warra akkasii hin jiru. Heeraaf seerri adda bilisummaa Oromoo sagantichi illee akkas hin jiru. Dhaabni keenya miseensa qaba. Dhaabni keenya caa qaba. Dhaabni keenya hawaasa Oromoo qaba isa bal'aa. Kanaaf namoonni adda bilisummaa Oromoo hin deeggarre, namoonni kaayyoo adda bilisummaa Oromoo waliin hin dhaabbanne hawaasa keessatti qooda guutuu fudhachuu qabu kan jedhu ture ejjennoon kiyya. Isa kana oofaa baanee aga danda'ametti rakkoo kana eeguudha yeroo baay'eessa ture. Kanumaan oloo jirru 2001 eegalee Oromoonni baay'een Keeniyaadhaa Noorwee dhufan. Oromoota dhufan keessaa artistoonni adda bilisummaa Oromoo beekamoon dhufanii dabballoonni adda bilisummaa Oromoos warri biyya keessatti hafanii waan tokko hojjechaa turan dhufanii. Kanaan hawaasni Oromoo kan Noorwee keessa jiru baay'ee guddate. Baay'ate. Kunoo baay'atu immoo rakkoo biraa fidee dhufe. Magaalota Noorwee kan akka Bergen, kan akka Stavanger bakka adda addaa kan jedhanii nuyi hawaasa keenya ijaarrannaa hawaasa Noorwee jedhamee wanti Osloo dhufnuuf hin jiru kan jedhuun hawaasichi bakka adda addaatti ijaaramu eegale. Inni kun bu'aa qabas miidhas qaba.
Isa kanaan immoo hawaasa Oromoo naannoo Osloo kan jedhamu ijaarree ani isa keessatti yeroo dheeraa fagaammaatti achuma keessan jira. Hawaasni kun yeroo bu'aa guddaa buuse qabu. Qabsoo adda bilisummaa Oromootiif. Adda bilisummaa Oromootiifis deeggarsa guddaa horii asitti hojii dippiloomaasii hojjechuudhaan illee bu'aa guddaa buuse Oromoodhaafi. Haa ta'u malee boodarraa gaafa addi bilisummaa Oromoo 2001 eegalee bakka adda addaatti caccabuutti ka'u. Gaafa gartuun tokko Jaal Galaasaa waliin gartuun tokko Jaal Daawud waliin bahuu eegalu namni rakkoo keessa seenee humna ta'anii adda bilisummaa Oromoo deeggaruu dadhabne. Gaafa immoo deemamee jeneraalonni OPDO keessaa ba'anii Asmaraa dhufanii isaan mootummaa Mallas gananii dhufuun isaanii nama baay'ee gammachiise. Takka turanii immoo isaan gartuu guddaa tokko fudhatanii bahanii namni Oromoon bakka adda addaatti citee yaada adda addaa oofuu olola walirratti oofuun kun baay'ate. Deeggarsi Oromoon biyya alaa jiru qabsoo Oromootiif adda bilisummaa Oromootiif hojjetu akkasumatti caccabee bakka adda addaatti qoodamee tokkummaa Oromoo uumuudhaaf yeroo sammiidhaan ga'e sun haga ammaatti odoon fayyin jiran si. Egaa siyaasan ala kana turte. Kana fakkaatti. Ani adda bilisummaa Oromoo kora sabaa 2024 waame sani qopheessuudhaaf dirqama miseensotaaf irratti kenne keessaa kora san qopheessuu fi humna qabeenyaa waan nu barbaachisuuf miseensonni haga tokko akka buusan ka jedhu miseensa ala jiran dirqama irratti waa murteessanii isa san baasen ergan isa san baasee booda kora san irratti argamuudhaaf namoonni karasiif garanaa koottumee asmaraa koottuti kora sabaa kanarratti namoota fillee jaarmaa kana jajjabeessinee fuulduratti furgaasifnaa ka jedhu na qaban. Taa'ee yaadu. Asmaraa dhaqee miseensa koree jidduu adda bilisummaa Oromoo jedhamee dhufee asitti immoo Norweejiyaan narsing hoom hojjechaa ijoollee kiyya guddisaa sanuu immoo qilleessa akkasitti wal caccabsee wal fixe kana keessatti achi dhaqee deebi'ee maqaa fudhadheen taa'u ka jedhuun active member of the Oromo Liberation Front ta'uun kiyya asirratti na haa gahuu jedheen dhaabichatti xalayaa katabe. Gartuu Galaasas gartuu Daawudis hin ta'u jedhee ofii kiyyaa murteeffadhee akkasitti erga san booda kaayyicha waliinan jiraa. Namni adda bilisummaa kaayyoo adda bilisummaa Oromoo of waan inni hojjetuu fi waan inni dhaabbatuuf nan deeggara. Oromoon bara san caccabe sun akka walitti deebi'ee humna ta'u akkuma dura sitti mee adda bilisummaa Oromoo 76, 77, 78 Oromoo naannoo Oromiyaa hunda akkamitti argannee miseensa goona ka jedhu hawwiin keenya isa ture. Hawwiin ammaa immoo nama bakka adda addaatti dammaqee garasiif garanaa miseensummaa adda addaa fudhatee kaayyoo tokkorratti garaagarummaa oduun qabaatiin warra rakkisu kana walitti deebisanii humna gochuu hojii akkasiitu eega Oromoo amma jiruu. Ergan biyya alaa bahee egaa gabaabatti akkasitti gabaabsee ibsuun naa ta'a hingaa jedhee yaada. Noorwee keessatti ergan dhufee wanni gaariin hojjetame tokko 2014 eegalee 2012 eegalee haga COVID dhufee 2010 eegalee haga COVID dhufee nama manatti galchutti mana barnoota afaan Oromoo banamee hawaasa Oromoo Osloo Noorwee jalatti qubee barsiisaa herregaa fi
barnoota adda addaa ijoollee gargaaraa sanbata xiqqaa hunda namoonni murtoofne kanarratti bobbaanee hawaasa Oromoo Osloo Norwee jalatti ijoollee Oromoo wal barsiisuuf ijoollee asitti dhalattee jechuudha. Ijoollee asitti dhalatte sana afaan akka baratan qubee akka kataban haga danda'ame tokko carraaqa guddaa goone. Hojiin biyya alaatti hojjedhe jedhee itti boonu tokko jiraate isa kana. Koovid erga dhufee booda namni walitti dhufuu dinnaan qabbanaa'ee achumarratti dhaabnee amma deebi'anii barreen gaddaa waggaa tokkoof barsiisaa turan. Anillee keessan turre gartuu san keessa jireenya kiyyaa qubannaa dhanan Osloodhaa ala bahee fagoo wannan jiruuf natti hin tollee ofii yaadan walumaanan jira. Inni kun hojii miseensonni adda bilisummaa Oromoo isaan qubee katabuu fi dubbisuu beekan deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo barnoota guddaa qaban doctors warri maastarsii qaban warri PhD qaban warri baachilarii qaban warri biyya kanatti hojii gaarii hojjetanii jiraatan yeroo isaanii kennanii ijoollee Oromoo wal barsiisuuf ijoollee xixiqqoo afaan isaanii akka kataban akka dubbisan carraaqqii guddaatu godhame egaa afaan dubbachuun laafaa miti ijoolleen teenya xiqqoo hin dhageessi. Inni kun hojii akka hawaasatti akka Oromootti Oromummaan akka hin banne ijoolleen tun biyya sanii dhufne jedhanii akka of beekan gochuuf wanna goone keessaa isa tokko. Kanaan ala amma waggaa 7-8 dabre kan ammoo maaltu dhufee soorama baheen jira. Waggaa 3 ta'e ergan soorama bahe saniin duras eegalee ijoolleen afaan barsiifne tun qormaata fudhachuu danda'u akka seera biyya kanaatti. Seera biyya kanaatti elementary school umarra ofittuuf yoo immoo high school waggaa 1-2 bartu afaan Ispaanishii, afaan Faransaayii yookiin afaan Jarmanii barachuu sirra jira. Afaan Ingiliziitiif afaan Noorweetti dabalte namoonni Ispaanishii fi Faransaayii barannu jedhanii afaan haadha isaanii afaan abbaa isaanii fudhatanii isaan qormaata hoo dabran lakkaa'amaa fi kanaaf ijoolleen Oromoo kan baratan achitti barsiifne kan maatiin illee barsiisu qormaanni qophaa'ee fi qormaata fudhatanii qabxii ittiin argatu. Isa kanarratti qormaata qopheessuudhaan ijoollee qoruudhaan waggaa 6-7 dabre kana ammallee hojiin hojjedhu keessaa isa tokko. Egaa inni kun ijoolleen qormaata fudhattu tun tokkoffaa qabxii ittiin argatti lammaffaa immoo Oromoo ta'uu isaanii wal ittiin mul'isan waan ta'eef hojii gaariidha jedheeni kanarratti ofiifillee horiin itti argadha. Maaliif faranjiin yeroo kiyya kana irratti balleessuuf horii naa kenniti ijoolleen immoo qormaata dabranii qabxii fudhatanii higher education ittiin baratu. Norwee ergan dhufe hojiin akka miseensa adda bilisummaa Oromoo nama duritti hojjedhee itti gammaduu fi itti gaariidha jedhee himu keessaa inni kun isa tokko siin jedha. Kanaan alagaa akkuma siin jedhe Norwee biyya gaariidha. Biyya ati keessa jirtu illee akkasuma. Namni biyya alaa hoo jiraatu wanni itti hir'atu jira. Biyya kee gattee dhuftee asitti hoo jiraattu wanni hir'atu jira. Ani ofii akkuma siin jedhe jireenya amma jiraadhu kun jireenya eebbati jedhee wannan fudhadhuu fi jireenya biyya kanaa hadheessee jibbeen beeku maaliif jennaan du'a jalaa na baasanii as fidanii mooyyanii akka nama ta'u gargaarsa na barbaachisu na godhanii anillee mooyyanii gargaarsa isaanii kana fudhadhee nama ta'uu wanna narraa eegamu hunda gochuuf yaalee jira. Yeroo eebbaa kana namni baay'een
akka nama waaqaatti amanuu tokkotti akka nama amantii jabeessu tokkotti miti amantii homaa keessa hin jiru eebba wansi hin jedhu kana maaltu natti dhufe dur gaafa abbaa fi haati tiyyaa shooppii dhaqiitii buna bitii kottoo jedhani karameellaa eebba namaa darban tokko wanni akkasiiti eebba natti bu'u maaliif jennaan mana hidhaatti silaa hafuun hin danda'amaa ture keessa hin bahee bara chaartarii bakka deemne hundatti Tigreen nutti dhukaafti bakka deemne hundatti Tigreen akkuma isin jedhe xalayaa baadhee deemu sana odoo nutti agarsiisuun areebdi achitti illee waa tokko jalaa hin bahe chaartarii baanan immoo yunii waraana adda bilisummaa Oromoo waliin garasiif garana deemee odoon qawwee dhukaasuun bariin ji'a ja'a namoonni qawwee beekanii namoonni waraana keessatti yeroo dheeraa turanii wareegamanii ani wareegama san jalaa bahee as gahee Keeniyaas akkasuma kun gaara arbaa gugguutii kaanee haga Naayiroobii eenyutti karaa deemne san walumaan argine isa kana keessaa namni beeke jireenya ammaa kana jaalatee akka eebbatti fudhatee akka gaariitti fudhatee waan irratti immoo gaafa Oromiyaan argamte itti guuttanna jennee yoo jiraan akkasitti toolaalli gaariidha ka jedhuun ani gammadeen jiraadhaa. Gammachuu kana waan isin jedhu immoo miidhaa Oromoo irra jiru kana ga'u kana haala Oromoon keessa jiru kuni hirriba nan dhoorku natti hin dhagahamu jechuu odoon ta'in ilaalchi kuni gaariidha. Waan argatanii tokko waan si harka jiru tokko appreciate gochuun barbaachisaadha ka jedhu malee Oromoon fi Oromiyaan nu barbaannu sun haga dhuftutti hirriba guutuu hirriba quufanii rafuun hin jiru. Jireenyi biyya Awurooppaa gabaabatti kanuma fakkaata baagidde. Guddoo galatoome seenaa dheertuu ijoollummaa irraa kaastee waan gaarii waan hamtuu waan qabsoo waan qabsaa'otaa waan jireenya hamma biyya Noorwee geessu waan jira haalaa fi sa'aan sagantaa kun hagasi ayyamu keessatti akkuma taatee walitti guutee nuun qooddatu keetiif maqaa hordoftoota waltajjii kanaatiin amma sirri deebiin hedduun si galateeffadha. Buli horee bagallee jiraattee nu gammachiiste. Egaa akkuma atuu beektu nama oduu jaallatu waa dhageenyaan amala nama wallaalaati sanaan hin beekama. Waa baratuun silaa hammeenyaan qabdu. Mee jiruudhuma biyya amma faranjii keessa akka dhuunfaa osoo hin taane kanuma uummata keenyaa xiqqaatu waggoota 20 darban kana keessatti hammin namni hawwu uummata Oromoo irraa hawwiin irraa eegamu challenges bakka adda addaa jiru face uummanni Oromoo godhu bakki nu irratti argamnu yeroo garii nama baay'eetiif quubsaa ta'uu dhiisuu mala. Ammallee akka hawaasaatti bakka takkatti walii beekanii jechuun garaagarummaa namni bakka takka faamilii takka garaa takka irraa dhalate adda adda jira. Ammoo akka hawaasaatti inni kaan amantiidhaan inni kaan ilaalchaan inni kaan qabeenyaan inni kaan amalaan gargar jiraachuun beekanii bakka takkatti walii dhufuu hanqachuun haga hadhaa jiraachuun kun hagam siyaachisaa jechuun Noorwee qofaa miti Swiidinis ergan dhufe tureera guyyaa 3 caalaa wal ga'eedhuma Oromoo kanaan dhaqeen jiru guyyaa 3 sanas dhaqeen naan laalu hin gammanne namni naan arge akka hawaasaatti osoo hin taane namoo akkuma ciisanyaa abbaa eenyu maal jedhaniin abbaa qalaadii qabu jala deemu malee akka hawaasaatti individual lama ofiisaatii eenyu qabu agency qabutti irratti hin argamu kana gaa bakka hundatti mul'ata yes haalli jijjiirama biyya keessa deddeemus dhiibbaanuma qabaata. Ammoo abdiin jira jettee yaadda gara fuulduraatiif namni bilchaatee siyaasaanis
of danda'ee akka hawaasaatti waliin dhufaa siyaasaa ofii, jaarmiyaa ofii, ilaalcha ofii, amantii ofii bakka biraatti akka hawaasaatti immoo akka biraatti. Hireen kun Awurooppaa keessatti gara fuulduraatiif as deebiin dhufa jettee yaadda gaafa lakkoofsaan xiqqaa turtan sun ture sun amma hireen hin jiraata jettaa. Hayyee gaarii kun gaafii bu'uuraati. Ani haga Oromoon waan barbaadu hin argatinitti, haga Oromoon abbaa biyyaan ta'initti, haga Oromoon qabeenya isaa irratti ajajuu hin dandeenyetti, haga Oromoon hiree isaa ofiin murteeffachuu hin dandeenyetti qabsoon Oromoo itti fufu. Qabsoon Oromoo itti fufu yeroo tokko tokko hin qabbanaa, yeroo tokko tokko immoo hin jabaataa, kun akkam ta'aa yoo jenne. Mee Oromoo Pirootestii haa laallu 2015, 2016, 2017 hawaasuma cal jedhee mana isaa ciisee ba'uu dide santu bahe. Kanaaf hawaasni amma manatti galee hafe kuni osoo namoonni qabsoo hooggananii hooggana sirnaa kennanii fi yaada xixiqqoo hawaasni keenya bakka adda addaatti fudhatee kaatu kana wanna isa gadi qabu tokko, wanna isa odoon ta'in wanna isa caalu tokko kan mul'isu namni yeroo isaa kennee Oromoo tokko gochuuf hojjetu hoo argame, Oromoon akkuma bara Oromoo Pirootestii sanii manaa bahee afaan tokko dubbataa akka jedhuun qaba. Oromoon haga tokko hin ta'initti erguu ga'uu hin danda'u abbaa giddi. Oromoon kutaadhaan deemeen waa godhuu jedhe homaa gochuu hin danda'u. Oromoon amantii jala deemeen waa godhuu jedhe homaa gochuu hin danda'u. Oromoon ka rakkoo jalaa bahuu danda'u. Oromoon ka humna ta'ee mul'achuu danda'u hoo Oromummaa fudhatee tokko ta'ee dhaabbate qofa. Tokkummaan kunillee adda ta'uu qaba. Tokkummaan kun beektaa Oromoon amma jaarmuu tokko beeka. Jaarmaa adda bilisummaa Oromoo. Namoonni adda bilisummaa Oromoo keessa jiranillee jaarmuma san beeku. Jaarman biraa jaarmaa itti fakkaata. Jaarmaa siyaasallee haa ijaarratu Oromoon haa deeggaru. Erga rakkoo Oromoo hiikuudhaaf ka dhaabbatu ta'e. Jaarmaa tokko irratti qofa hidhamanii taa'uunis bu'aa hin qabu. Isa kanallee Oromoon dura of tokko hagoon ofumaaf an Oromoodha, an Oromoofan dhaabbadhe jedhee hoo namni ka of jijjiiru ta'e. Wanni nu balleessaa jiru beektaa aadaa Habashaarraa fudhannee itti guddanne warri ani akka kiyyaaf akka keetii kan mana barnootaa isaaniitti barannee isaa waliin jiraannee jechoota isaanii, qinee isaanii, kitaabota isaanii dubbifnee wanni achi keessa jiru san odoon beekin sammuu keenya fudhate waan haasofnuu fi waan yaallu tokko miti. Nu warri ala jirrus warri biyya keessa jirrus. Namni waan yaaduu fi waan haasa'u hoo tokko ta'e hoo kan ani amma namni ka'ee Oromoo kutaadhaan ijaaree bakka tokko hin ga'a jedhee kan yaadu hoo jiraate inni kun akkatti ta'uu danda'u himuu qaba. Namni hundi tokkummaa Oromoo barbaada. Namni hundi waa'ee tokkummaa Oromoo haasa'a. Tokkummaan Oromoo ofiin jiru. Hawaasa Oromoo ijaarraa. Hawaasa Oromoo ka jabaa tokko barbaannaa jedha. Namu deemi gaafadhu nama hunda. Gaafa ol gahii waamte dhufu maal jechuudha. Kanaaf namni ofii isaatiif isa haasa'uu fi isa yaadu tokko ta'ee hojii irratti bobba'uu qaba malee waa tokko haasa'anii waa biraa ka hojjetanoo ta'e erguu ga'uu hin danda'u. Inni kuni maal fidaa? Abdii nama kutachiisaa inni kun jidduutti haa ta'u malee ani ifatti wanna argine qaba.
bara chaartarii bari haga nu mana hidhaatii baanutti namni ani adda bilisummaa Oromoodha jedhu nu warra hidhamnee maqaa fudhanne san qofa. Gaafa jaalleen cunfaanti karaa gafarsaa dhufan ofii Oromoo kumaatamaan lakkaa'amutu bahee harka rukute. Isuma santu miseensa ta'e odoo boba'anii hidhate duuba dhaabbannee nu fuuldura miseensa ta'an. Kanaafi ammallee miidhaan Oromoorra amma gahaa jiru kun miidhaa xiqqaa miti. Oromoon har'a hin hidhamaa. Oromoon har'a qabeenya isaa gubataa. Oromoon har'a wal ajjeesaa jedhamee himamaa. Oromoon har'a Finfinnee ka'ee Amboo ga'ee deebi'uu rakkatee jira jedhamee himamaa. Kontiraaadikshiniin kun cal jedhee hoggaa dhibba taa'uu hin danda'u. Kontiraaadikshiniin kun deemee bakka tokkotti humna ta'ee hiikaa ofii isaatii fidu. Isa kana kan fidan immoo namoota jabaatanii muratanii karaa kanarratti hojjetanii gaafa inni dhufee namni har'a pookeetii xiqqoo keessatti gallee waa gaarii hojjenne jennee teenyu kuni fuuldura bahaniiti humna ta'uun siin jedha. Kanaaf humna gochuuf namoonni muratanii hojjetan jiraachuu qabu. Amma namoota santu dhabu. Keessoo biyya alaatti hin jiru. Haalli biyya keessa jiru haala biyya alaa jiru kana isa kan domineet godhu isa ka gabarni godhu malee nu warri ala jiru kun wanna biyya keessa jiru irrattis humna hin qabnu wanna asitti hojjennu irrattis humna hin qabnu. Namni waan biyya keessa jiru san dhaggeeffatu. Amma mee dhugaa baafnee haa dubbannu. Namni biyya dhaqee abbaa isaa haadha isaa obboleettii isaa dubbisu dhaqee achitti yeroo ganni asitti qorru kana oophaa san keessa tureen deebi'uu barbaadu hundi hiriira bahee hojjettee hiriiramu. Kanasitti ni muufi. Namni achi akka hiree ta'ee mana takka yookiin mana lama bitatee qabu waa'ee mana bitatee sallaa yaada. Kanaaf miidhaa Oromoo kan amma akkasitti arginu kana dhufee faranjiitti immoo bahee protest gochuu isa expose gochuu irratti hin hojjetu. Inni kun hagam turaa? Nuyi bar nagaa jirraa. Ani jireenya eebban jiraadha siin jedhee jiraa miti. Uummanni biyya keessa jiru inni rakkatu sun inni Amboo ka'ee baqatee Finfinnee mana ruumii takkaa keessa 10-15 ta'ee jiraatu sun inni gaafa abbaan dhukkubsate obboleettiin dhukkubsatte Finfinnee ka'ee Amboo ga'ee deebi'uu hin dandeenye sun isa kana dhiisi. Hojjetoonni mootummaa ka jireenya gaarii jiraatan ka yeroo hunda sodaatanii eenyuun na ajjeesa jedhanii qawweedhaan eegamanii ta'an sun hundi isaanii jijjiirama barbaadu. Hundi isaanii rakkoo kanaa hiikaa barbaadu. Jaalatanii miti beektaa gaaf tokko sammuun namaa gaafa tokko hoo rakkoon kun hundi baay'atee baachuu dadhabee uummanni sun yeroo hunda kana baatee deemuu hin danda'u. Hiikaa wannoo biraa tokko qabu bar warri OPDO Juwaar waliin ta'anii gaafa TPLF ari'anii maal ta'eeti? Miidhaan Oromoo irra gahaa jiru sun isaanillee hin gubin malee aarri isaa wanna gaheeti. Kan ammaa kun immoo aaraa miti beektaa. Amma akka asii teenye dhageenyutti namni sabbata dabree fira gaafachuu hin dandeenye. Namni hojjetaa mootummaa kan makiinaa babbareedaa oofu, kan suufii ajaa'ibaa uffatu, kan jireenya addaa jiraatu yeroo fe'ee bahee galuu bakka barbaade dhaqee deebi'uu hoggaa dadhabu. Namni kun nama beektaa gaafa tokko sammuun isaa hin dida. Sammuun isaa kun akka dafee didu gochuuf ofii namoota kanarratti xiyyeeffatanii hojjetan. Jaarmaa kanarratti hojjetu. Kana waan ta'eef ani abdiin qaba. Oromoon Osloo jiru, Oromoon Norwee jiru, Oromoon biyya alaa jiru tokko ta'ee rakkoo Oromoo hiikuudhaaf yeroo inni waliin dhaabbatu dhiyoodhaa kan jedhu qaba. Isa kanammoo kan humna ta'u hojii biyya keessatti waraana adda bilisummaa haa ta'u, jaarman Oromoo adda addaa haa ta'u kan hojjetan. Miidhaan Oromoo irra gahaa jiru kan biyya keessaa suni
isa humni ka jijjiirraa fidu. Isa argitee kan nama nyaatee kaansariidha. Mirga namaarra dhaabbatanii nama ajjeesuun, nama hidhuun, qabeenya namaa gubuun inni kun wanna cal jedhamee yeroo hunda danda'amuu miti. Bakka tokko irratti hawaasni sun hin danda'u nagahee jedhee ka'a. Gaafa inni ka'u namni amma waa xixiqqoodhanii asii hawaasa humna ta'ee miidhaa biyya keessa jiru sanii sagalee ta'uu dadhabee walitti deebi'ee sagalee ta'a kan jedhuun qaba. Abdiin kiyya kana siin jedha abbaa giddii. Hayyee Jaalhaayiluu Daargee yaada qulqullummaan ilaalcha kee mul'ata kee nuu qoddachuu keetiif ammas irra deebiin guddaa si galateeffadha. Hoolee bulii baga jiraattellee nu gammachiiste. Egaa hadhaa fi kanarra dhaabna. Marraa takka walitti deebinee waan hafe immoo walirraa kamaayyii qulleeffanna. Egaa haga sanatti hordoftoota keenya jalqabarraa kaastanii hamma dhumaan nu waliin turtanii nu hordofuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Waltajjii kanattis maamilummaadhaan nu jajjabeessaa qabsaa'ota hangafaa yeroo garaagaraa affeerree dubbisaa jirru kanattis karaa hundaan galateeffadha. Jajjabeessaanii baga jiraattanii jedhaanii kanuman jedhagaa sagantaa maayyii qabannee aanaa fi Jaalhaayiluun amma walitti deebinutti hadhaa fi nagaan nu tura. Bye bye. Nagaatti.